Ashamaa harka fuunee daawwattoota keenyaa nageenyi keenya lafa jirtanitti sinaa raqqabu jennaa oduu isinitti himna. Itoophiyaa keessatti hidhaan gaazexeessitoota dabaluu isaatiin filannoo bara 2026tiin walabummaa miidiyaa miidhuunsaa hin oolu jedhe jaarmiyaan mirga namaaf baabsu Human Rights Watch. Jaarmiyaan mirga namaaf baabsu Human Rights Watch Itoophiyaa keessatti hagayya 2025 irraa eegalee hidhaan gaazexeessitootaa fi ogeeyyii miidiyaa garmalee dabaluusaan sodaa qabaachuu ibseera. Human Rights Watchiin taateen kun filannoo biyyaalessaa bara 2026 gaggeeffamu irratti tarkaanfiin bilisummaa miidiyaa kan miidhu ta'uu kaaseera. Jaarmichi yoo xiqqaate hojjettoonni miidiyaa 6 to'annoo seeraan jala ooluu isaanii gariin isaanii ammoo maatii waliin wal qunnamuu kan hin dandeenye to'annoo jala jiraachuu bira gaheeraa jedheera. Aangawoonni Itoophiyaa gabaasa walabaa ta'ee afaan isaanii cufuu fi tattaaffii haaromsa godhan mootummaan uummataa akka hin sakatta'amne gochuudha jedhan mataan jaarmiyaa Human Rights Watch Laatishaa Badir. Human Rights Watch fulbaana 3 hidhamuu gaazexeessitoota Shaggar FM 202.1 sadan isaanii Tigist Zarihuun, Mintaamir Tsaggaa'uu fi Isheet Asaffaa erga gabaasa dhimma hojjettoota fayyaatii wal qabatanii hojjetanii qilleensarra oolchanii booda guyyoota muraasa booda hidhamaniiru. Abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa tamsaasni sun loogii kan of keessaa qabuu fi jeequmsa kan kakaasudha jechuun himateera. Dabaluunis gabaasni sun akka qilleensarraa haqamu ajajee ture. Akka jaarmiyaan Human Rights Watch baasetti hidhamtoonni sun erga ajajamanii boodasii kan to'annoo seeraa jala kan oolan ta'uu ibsee gaazexeessaa Isheeteen guyyuma sana kan gadhiifamee fi Tigistii fi Mintaamir ammoo fulbaana 17 mana murtii olaanaa federaalaa irraa erga mirgi wabii kennameefis mirgi wabii osoo hin kabajamiifin turuu haga ammaa mana hidhaa keessa jiraachuu jaarmichi kaaseera. Dhimmuma wal fakkaatuun hagayya 5 gaazexeessaan televizyiinii naannoo Somaalee Qadar Mohammed Ismaa'eel himannaa tokko malee kan hidhamuu qopheessaan raadiyoo Abdulsamad Mohammed hidhamuun hagayya 22 gadhiifamuu akkasumallee gulaalaan olaanaa miidiyaa gaazexaa Riippoortar Itoophiyaa Yoonas Amaaree namoota haguuggii fuula isaanii uffataniin qabamee guyyoota 8 hidhamee turullee taateewwan akkasii bilisummaa miidiyaalee miidha jechuun Human Rights Watch baaseera. Human Rights Watch itti dabaluudhaan dhaabbileen miti mootummaa kanneen bilisummaa pireesii leellisan dhiibbaan irra ga'uu dabalaa dhufuu kan isaan mudate ta'uu ibsanii kunis dhiibbaan akka hojiirraa ari'uu hordoffiin irratti taasifamuu fi rogeeyyota siyaasaa fi akkasumas ogeessota miidiyaa sodaachisuu kan dabalaa dhufedha jechuun Human Rights Watch gabaaseera. Keeniyaan lola Al-Shabaab irratti taasifamuuf gamtaan Awurooppaa dursa akka kennu Saayipiresiin gaafatte. Keeniyaan Saayipires jalqaba bara 2026 pirezidaantummaa mana maree gamtaa Awurooppaa yeroo gaggeeffamutti lola Al-Shabaab irratti taasifamu akka filannoo jalqabaa godhattu gaafattee jirti. Yaa'ii waliigala dhaabbata mootummoota gamtoomanii cinaatti haasawaa ministeerri muummee kaabinee fi barreessaan dhimma alaa fi diyaaspooraa dhaabbatichaa ka turan Musaayilaa Muvaadii xiyyeeffannoon idil-addunyaa Somaaliyaa hir'achuun bu'aa nageenyaa naannoo sanaa miidhuu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Keeniyaan yeroo ammaa ergama ce'umsaa gamtaa Afrikaa jalatti loltoota gara 3,000 ta'an Somaaliyaa keessatti nagaa eegsisuuf kan bobbaafte yoo taatu, Mudavaadiin loltoonni Keeniyaa Somaaliyaa dhiisanii yoo bahan boora'uu nageenyaa uumuu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Ergamni deeggarsaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa Somaaliyaa rakkoo maallaqaa hamaan kan isaan mudate ta'us gabaafameera. Tilmaamni baajataa bara kanaa waggaatti $100 miiliyoona 100 fi miiliyoona 66 fi 500 yoo ta'u, haga ammaatti garuu $100 miiliyoona 16 fi 700 qofaatu waadaa seename jechuun Atmis gabaaseera. Biriteen, Kanaadaa fi Awustiraaliyaan Filisteemiif beekamtii kennuu beeksisan. Biriteen, Kanaadaa fi Awustiraaliyaan Filisteemiif beekamtii kennuu isaanii dilbata kaleessaa kan ibsa yoo ta'u, tarkaanfii kunis Israa'el irratti dhiibbaa uumuuf akka ta'edha kan dhagahame. Biyyoonni kun sadanuu michoota dhiyoo Israa'el kan turan yoo ta'u,
gocha Gaazaa irratti taasisaa jirtuun rakkoo isaanii mariin furuu dadhabuun biyyoota kana akka aarse gabaafameera. Guyyuma kaleessaa gara boodaa Poorchugaalis Filisteemiif beekamtii kennuuf ifoomsuun haqaa fi nagaa waaraa fiduuf furmaanni jiru marii biyyoota lamaanii qofa ture jedhan. Faransaay fi biyyoonni biroo hedduunis yaa'ii walgahii dhaabbata mootummoota gamtoomanii torbee kana taasifamu irratti beekamtii ni kennuuf jedhamanii kan eegaman yoo ta'u, kunis Israa'el qofaatti qoodamtee akka haftuu fi michuu ishee ijoo kan taate Ameerikaa dhabsiisuu danda'as jedhamee sodaatameera. Muummichi ministeeraa Israa'el Benaamin Netanyahuun biyyi Filisxeem jedhamtu hin jiraattu jechuun dhaadataa ba'ani. Garuu ammoo biyyoonni 140 ol ta'an yeroo ammaa kana beekamtii Filisxeemiif kennaa jiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.